godina Qellem Wallaggaa aanaa Aroo Sabbuutti uummata bal'aa waliin marii taasise. Gabaasa guutuuf jaalfalmataa lammii. Waraanni bilisummaa Oromoo zooniilee waraanaa cufa keessatti uummata isaa waliin dhimmoota garaa garaa irratti mari'achaa kan jiru yoo ta'u, waboon zoonii lixaas godina Qellem Wallaggaa aanaa Aroo Sabbuu gandoota garaa garaa keessatti adoolessa 24/2026 uummata bal'aa waliin dhimmoota garaa garaa irratti marii taasisuun milkiin goolabee jiraachuu hooggansi waboonichaa irraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsee jira. Akka hoogganni waboonichaa ifoomsetti mariin hawaasa bal'aa waliin taasifame kunis dhimmoota kanneen akka diinagdee, hawaasummaa fi egeree qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gadi fageenyaan mari'achuun hubannoo guddaa uummataaf uumuun gara fuula duraatti sabni Oromoo kan duraa caalaatti waraana isaa waboo waliin hiriiruun sirna cubbamaa qe'ee fi qabeenya keenya irratti akka hin malle nu godhe tokkummaan hiriiree ofirraa buqqisuuf waadaa waliif galanii jiraachuu hooggansi waboonichaatti dabaluun ifoomsee jira. Gara fuula duraattis dhimmoota alaa fi yeroo dabalatee aadaa fi duudhaa saba Oromoo jabeessuun dhaloota seenaa saba isaa barsiisuun safuu abboota isaa tiksuun sabboonummaa sabaan itti ta'e akka jiraatuuf yeroodhaa yerootti barnoonni barbaachisu akka kennamuufi qeerroo fi qarreen Oromoo gara wabootti makamuun qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaaf birmadummaa Oromiyaatiif gaggeeffamu keessatti qooda isaanii akka baatan kallattii kaa'uuf milkiin gool. Aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaatti saamichi lukkeelee bilisiginnaan jabaachuun dhaga'ame. Darbuu dhugaa waan qindeeffatte qabdi. Shaggar aanaa Daamii Tulluu Jiddoo Kombolchaa ganda Jeelaaluutoo keessatti loltoonni faashistii PP horii jiraattotaa humnaan uffatanii fudhachuu jiraattonni himan. Akka jiraattonni gandichaa himanitti re'oonni baay'een maatii harka qalleeyyii irraa walitti qabamanii gaarii harree irratti fe'amanii bakka biraatti geeffamaa turan. Jiraattonni gochi kun madda jireenya isaanii irratti miidhaa cimaa geessisaa jiraachuuf yaaddoo guddaa akka qaban dabaluun ibsanii jiru. Horiin kun qabeenya maatii fi madda galii isaanii waan ta'eef saamicha raawwatameen hubamuu kan himan. Shakkii hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun jalaa akka oofames dabaluun ibsanii jiru. Saamichi qabeenya uummataa keessumaa horii maatii irraa humnaan fudhachuun jireenya hawaasaa fi dinagdee irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jira kan jedhan jiraattonni gochi saamichaa kun irra deddeebiin jabaachuu dubbatu. Hojii horsiisee bulaa laaffisuu fi tasgabbii naannoo irratti dhiibbaa geessisuuf murni bilxiginnaa miidhaa jabaa geessisaa kan jiran yoo ta'u, haalli amma deemu kunis boriif abdii jiraattotaa kutaa jiraachuu dabaluun ibsanii jiru. Aanaa Orroo keessatti loltoonni maafiyaa bilisiginnaa haadhaa fi intala bakka tokkotti rasaasa rukutanii deemuun dhaga'ame. Jaalamartii Oromoo dabalata qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Haroo ganda Rifeentii Gabar iddoo addaa Qaawoo jedhamee waamamu keessatti adoolessa 24/2026 haadhaa fi intala maqaan isaanii aadde Urgee Namarraa fi intala ishee Aannaa Fiqaaduu jedhamtu badii tokko malee balbala mana isaanii cabsanii itti seenuun miila isaanii irra rasaasaan madeessanii deemu jiraattonni gandichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Jiraattonni gandichaa ONM'f akka himanitti jaleewwan faashistii bilxiginnaa kunneen qonnaan bultoota hojii qonnaa irratti bobba'uun maatii isaanii jiraachisan badii tokko malee isin shakkina isin deeggartoota wabooti maqaa jedhu itti maxxansuun waan quba hin qabneen yakkanii rasaasa itti dhukaasuun deemu jiraattonni ijaan argan haala nama sururuun himaniiru. Sababa kanaan wal qabatee sodaa fi rifaatu gocha gara jabinaa waraana bilxiginnaa irraa isaan irratti raawwatamaa jiru dheessuun jiraattonni gandoota Qaawoo, Aroo Suuxee fi Gundoo bakka jedhaman keessaa guutummaan guutuutti qonnaa fi qabeenya horate mara dirree irratti gatuun gara magaalaa Shaambuu fi Saqalaatti baqachaa jiraachuun itti dabaluun himaniiru. Aanaa Cobii keessatti fi dararaan ergamtoota faashistii PP'n jiraattota irratti jabaachuun ifoome. Badhasaaf Jalogufaa Diinaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Cobii ganda dirree qabannaa keessatti torbaan darbe keessa lukkeeleen bilisiginnaa qonnaan bultoota maqaan isaanii obbo Gammachuu Shantamaa fi obbo Lammaa Tolosaa jedhaman qe'ee fi maatii isaanii irraa ukkaamsuun gaaffii seeraa tokko malee waajjira poolisii aanichaatti hidhanii raarsaa jiraachuu maddeen ONM'tti himaniiru. Namoonni kunniin hojii qonnaatti bobba'uun jiruu fi jireenya dhuunfaa isaanii geggeeffachuun alatti hirmaannaa siyaasaa kamiyyuu kan hin qabne ta'anis jaleewwan bilisiginnaa ammoo maqaa qarshii fi odeessa
kennuun waboo deeggartu jedhuun hidhuu isaanii dubbatu. Kana malees yeroo ammaa kana sirna dhableeyyiin loltoota PP kunneen aanicha guutuu keessatti maqaa garaagaraatiin bobba'uun ilmaan Oromoo hedduu qe'ee fi qabeenya isaanii irratti sobaan yakkuun miidhaa ulfaataa irraan gahaa jiraachuu itti dabaluun eeraniiru. Waraanni Libaanos aleellaa Israa'el kibbatti bobba'uu dhorkuuf taasiste balaaleffate. Caaluu Roobaa waan qindeeffate qaba. Waraanni Libaanos dilbata kaleessaa sochii waraana Israa'el kibba biyyattii keessatti deemaa jiru kan balaaleffate yoo ta'u waliigaltee bu'uuraa ji'a darbe Israa'el waliin taasifameen guutummaatti akka hin bobba'anii dhorkaa jirti jedhe. Humnoonni Israa'el aleellaa fi cabsuu hubannoo amma jiruu fi seera idil addunyaa karaa sirnaan mana jireenyaa balleessuu fi doozeriin diiguu boombii fi haxaa'insa meeshaa ofumaan naannoo kibba hedduutti itti fufaniiru jechuun ibsi waraanni baase yoo dubbatu aleellaan kun itti fufuun isaa akkaataa waliigaltee amma jiruun guutummaan guututti bobba'uun raayyaa ittisaa kan gufachiisudha jedhe. Jiraattonni gara ganda isaaniitti akka hin deebine kan taasisuu fi magaalota diiguudha jedhe. Oduma ba'aa giddu galeessaa kan biraatiin ministeerri dhimma alaa Saawudii Arabiyaa mootiin Faayisal bin Farhaan ministeera haajaa alaa Katarii fi Masrii waliin bilbila adda addaa taasisuun haala yeroo dhiyootti naannichaa fi tattaaffii waldhabdee hir'isuuf taasifamaa jiru irratti mari'achuu isaanii ministeerri haajaa alaa mootummichaa kaleessa ibseera. Waamicha kanaanis ministeeronni kunneen haalawwan yeroo dhiyoo naannichatti mul'atan gamaggamuun tattaaffii ammachuu hir'isuu furmaata dippiloomaasii tarkaanfachiisuu akkasumas nageenyaa fi tasgabbii daandii bishaanii galoo galaanaa fi galaana diimaa mirkaneessuuf kaayeffate deeggaruun itti fufuu danda'an irratti mari'ataniiru. Bookee keessatti jaleewwan bilxiqinnaa maanguddoo tokko rasaasa itti roobsuun ajjeesan. Gabaasa guutuuf jaal haqaafan fayyeera. Saba irraa dhalatan irratti gocha gara jabinaa raawwachuuf naasu tokkollee kan hin qabne ergamtoonni faashistii bilchiginnaa godina lixaa Harargee aanaa bookee ganda ammayyuu teelee bakka addaa waddeettii jedhamu keessatti gaafa adoolessa 22,2026 abbaa ilmaan 6 kan ta'e nama maqaan isaa obbo Hirkoo Dhaabaa jedhaman rasaasa itti roobsanii ajjeesuu maddeen irraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Obbo Hirkoon dhalataa godina lixa Shaggar aanaa Meettaa Walqixxee ganda Minaaree kan ta'e yoo ta'u sababa jireenyaan gara aanichaatti kan galee ta'uun ibsameera. Qonnaan bulaan kun nama hawaasa naannoo isaa biratti jaalatamummaa guddaa qabuu fi badii seeraa tokko malee maqaa milishaa keessaa badee jedhuun yakkanii harka isaa duubatti hidhuun reebicha ulfaataa erga irraan gaaniin booda haala nama sururuu fi seera uumaa cabseen mataa isaatti rasaasa roobsuun ajjeesuun himamee jira. Murni nama nyaataa PP sabaaf naasuu hin qabne kallattii maraan uummata Oromoo dhabamsiisuu irratti xiyyeeffachuun uummaticha ajjeesaa gama kaaniin immoo afaan dhadhaa dibatee akka waan uummataaf dhaabbateetti holola faallaa isaa immoo guutummaa Oromiyaa keessatti gocha ittiin hawaasa Oromoo dhabamsiisan raawwachaa jiraachuun ni beekama. Aanaa Limmuutti raarsaan jaleewwan bilxiqinnaan barsiisota irratti raawwatamu jabaatee itti fufe. Jaloobii biyyaa dabalata qaba. Godina Bahaa Wallaggaa aanaa Limmuutti raarsaan jaleewwan bilchiginnaan barsiisota irratti raawwatamu jabaatee itti fufee jiraachuun maddeen ONM ifoomsan. Aanicha keessatti kaabiroonni bilchiginnaa lafa mana jireenyaa barsiisota aanichaaf kennamuuf karoorfame dhoowwachuun namoota birootti qarshii guddaan dabarsanii gurgurachuu irraa kan ka'e barsiisonni hedduun kiraa manaa kaffaluuf rakkataa jiraachuu barsiisonni kunneen har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Kana malees kaffaltiin miindaa ji'a gaafa guyyaa 20 eegalee kennamuufii kan qabu harkifannaa murna bilchiginnaan gaafa 25 booda gadhiifamaa fi kan jiru ta'uun barsiisonni garri caalaan kiraa manaa fi gatii nyaataaf garmalee rakkataa jiraachuun barameera. Barsiisota gaaffii seeraan wal qabatee qaamolee mootummaa gaafatan sobaan yakkuun hojii idilee isaaniirraa ari'uu fi hidhaatti darbachuun jabaatee jiraachuu kan himan barsiisonni aanichaa barsiisonni hedduun maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhuun yakkamanii waajjira poolisii aanichaatti dararamaa kan jiran danuu ta'uun ifoomeera. Aanaa Tolee keessatti ergamtoonni bilxiqinnaa qonnaan bultoota saamuu hammeessanii itti fufan. Gabaasa guutuuf jaal Hacaaluu Roobaa. Godina kibba lixa Shaggar aanaa Tolee keessatti ergamtoonni bilchiginnaa qonnaan bultoota saamaa jiraachuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Kaabinoonnii fi hidhattoonni abbaa irree PP aanichaa wal qindeessuun torban darbe kana gandoota aanichaa kanneen akka Bashii Abbuu Keekuu fi Shoboo Caancoo jedhamanitti bobba'uun maqaa kaffaltii gibiraa jedhu da'eeffatanii qonnaan bultoota gandeen kanaa tokkoon osoo bira hin darbiin qarshii 15,000 hanga 30,000 ta'uu nagahee seera tokko malee saamaa jiraachuu jiraattonni ONM dubbise tokko
tokko tokko ifoomsaniiru. Wayita qonnaan bultoonni qonna gannaaf jecha maallaqa ittiin xaa'oo bitatan qopheeffatanii jiranitti jaleewwan bilisiginnaa saamicha raawwachuun ammoo jiraattonni midhaan yeroo kana faca'uu qabu osoo hin facaafatin haga ammaa turanii waan jiraniif bara dhufu jiraattonni gandeen lamaanii carraan beelaaf saaxilamuu isaanii bal'aa ta'uu akka danda'u maddi odeessaa arraatni biyyoolessa Oromiyaa dhimma kanarratti dubbisee addeessee jira. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti murni saamtota bilisiginnaan hoogganamu saamicha ulfaataa ilmaan Oromoo irratti raawwachuun rakkoo diinagdee hamaaf saaxilaa jiraachuun beekamee jira. Aanaa Ayiraatti loltoonni bilisiginnaa qabeenya maatii qabsaa'otaa saamuu itti fufan. Bal'ina isaaf jaalfalmataa lammii. Godina lixa Wallaggaa aanaa Ayiraatti loltoonni maafiyaa bilisiginnaa qabeenya maatii qabsaa'otaa saamuu itti fufanii jiraachuu jiraattonni irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Ganda warra Kuraa Suchii jedhamu keessaa adoolessa 24/2026 qonnaan bulaa obbo Tasfaa jedhamu jalaa sangoota lama qonnarraa eegsisanii qalachuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Akka jiraattonni himanitti qonnaan bulaan kun hirmaannaa qaama siyaasaa tokkollee kan hin qabne yoo ta'u loltoonni maafiyaa bilisiginnaa ilma keetu miseensa wabooti jechuun kan jalaa qalatan ta'uu dubbataniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni murna bilisiginnaa maatii qabsaa'otaa hidhaatti darbachuun saamuun ajjeesuu fi ukkaamsanii bakka buutee dhabamsiisuun iraarsaa ulfaataa hawaasa irratti raawwatan jabeessanii jiru. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii qoqqobbii Siiriyaa irra jiru hundi hatattamaan akka kaafamu gaafate. Gabaasa qindaa'eef Jaalbooree Addunyaa. Hoogganaan dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuteres dilbata kaleessaa daawwannaa guyyoota lamaaf biyyatti taasisaniin xumuruun qoqqobbii bara bulchaa aangoorraa kaafame Bashar al-Assad Siiriyaa irratti kaa'ame hundi akka kaafamu gaafatanii jiru. Tarkaanfiiwwan qoqqobbii salphisanii fi carraa haaraa dinagdeen dandamachiisuuf bananan simadha. Garuu qoqqobbiin kun hundi hatattamaan kaafamuu qabu jechuun Guuteres ibsa gaazexeessitootaaf Damaasqootti kennaniin dubbataniiru. Aangaa'onni haaraan Siiriyaa muddee 2024 aangoo qabatan waraana waggoota 13 ol booda biyyattii jijjiiruuf akkasumas dinagdee deebisanii jalqabuu fi bu'uuraalee misoomaa fi dhaabbilee deebiin ijaaruuf yaalaa jiru. Ameerikaa dabalatee biyyoonni dhiyaa qoqqobbii dinagdee Siiriyaa irraa kaasuu eegalaniiru. Garuu investorootaaf of eeggannoo taasisaniiru. Sababni isaas baankiin addunyaa waraana booda biyyattii deebisanii ijaaruuf doolaara biliyoona 216 baasuu akka danda'u tilmaameera. Yeroo murteessaa kanatti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii uummata Siiriyaa waliin dhaabbata. Ani ammoo waamicha cimaa hawaasa addunyaaf ta'u qabadheen dhufe. Waamichi uummata Siiriyaa deeggaruuf carraaqqii tokkollee akka hin qusannee fi mootummaa Siiriyaa akka deeggaran jedhan Guuteres. Itti dabaluudhaanis Siiriyaan har'aa karaa qaxxaamuraa irra jirti jedheera. Guuteres erga hoogganaa UN dura ture Baan Kimoon bara 2009 waraanni Siiriyaa namoota walakkaa miliyoonaa galaafatee jalqabuu isaa waggaa 2 dura Siiriyaa daawwate jalqabaati. Siiriyaan uummata ishee dinagdee ishee fi dhaabbilee ishee irratti investimentii barbaaddi. Siiriyaan tajaajiloota barbaachisoo ta'an deebisuuf bu'uuraalee misoomaa deebisanii ijaaruuf jireenya deebisanii ijaaruuf deeggarsa barbaachisa.